inni jechuudha moo isa jechuudha. Okay, egaa hordoftoota chaanala EFO Tube baga nagaan gara chaanala kanaatti dhuftanii. Kilaasii keenya jechoota sasalphoo tokkoffaa kutaa sadaffaa kana keessatti jechoota yookaan jechoota sasalphoo namni Ingiliffa beekuuf fedhii qabu tokko beekuu qabu kanneen jedhaman pronaawunoota bakka maqaa nuu bu'an ja'an kana adda baafannee ilaalla. Egaa namoonni chaanala keenya subscribe gootanii viidiyoo keenyas like gootanii komentii jala galtanii jabaadhu barnoota gaarii nuu kennaa jirta. Itti nuuf feettanii comment naa gootan guddaa galatoomaa. Egaa kilaasii keenya kana keessatti isa afuraffaa, tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffaa kana dura ilaallee turre jechoota jechuudha. Isa afuraffaa kana keessatti kanneen ja'an adda baafannee example waliin ilaalle jechuudha. Jechi inni tokkoffaa kan nuti ilaallu he kan jedhudha. Egaa jechoonni kun baay'ee sasalphoodha, garuu namni Ingiliffa jalqabarraa ka'ee 0 irraa ka'ee baruuf fedhii qabu tokko kanneen beekuu qabu kan jedhamanidha warri kuni. Egaa he kan jedhu gara afaan Oromootti yeroo hiikamu inni kan jedhutti hiikama. Himoota garaagaraa keessatti he jechuun inni kan jedhutti hiikama jechuudha. Mee hima fakkeenyaa fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf he is a jennee student yoo jenne maal jechuu keenya? Inni barataadha. Student barataa. He is a student. Inni barataadha. As keessatti amma he kan jettu kun inni kan jedhutti hiikamte jechuudha. Kanaaf he yeroo jettan inni jechuu keessanidha jechuudha. Ammas he is a driver. He is a driver yoo jettan driver jechuun nama konkolaataa oofudha. He is a driver yoo jettan inni konkolaachisaadha. He is jettanii bakka qullaa kanatti wanta namni sun ta'e yoo buustan maal jechuu keessanii? Inni akkasidha jechuu keessanidha jechuudha. He is a student, inni barataadha. He is a driver, inni konkolaachisaadha. Fakkeenyaaf ammas he is a waiter. Waiter jechuun keessummeessaa. Fakkeenyaaf mana nyaataa fi restaurant kan jennu sana keessatti keessummeessaa jechuu yoo barbaanne waiter jenna. Kun dhiiraafidha. Dhiiraaf waiter jenna. Dubaraaf immoo yoo barbaanne dubartootaaf waitress jenna. Waitress jenna dubaraaf, dhiiraaf garuu waiter jenna. Kun keessummeessaadha. Kun immoo keessummeessituu. She is a waitress jenna. He is a waiter jenna. Inni keessummeessaadha. Isheen keessummeessituudha akka jechuudha. So kanaaf he jechuun inni akka jechuuti. Lammaffaarra immoo yeroo dhufnu gara jecha isa lammaffaatti yeroo dabarru kilaasii keenya kana keessatti kan isin beekuu qabdan him kan jettudha. He fi himii kana amma as keessatti adda baafattanii beekuu qabdu. Him kan jedhu hima Ingiliffaa garaagaraa keessatti gara kamitti hiikama? Isa kan jedhutti hiikama. Fakkeenyaaf I know him yoo jettan I know him. I kan jettu kana maal jennee turre kilaasii keenya kana duraa keessatti an kan jedhutti hiikamti. An no jechuun immoo wanta tokko beekuu akka jechuuti. No jechuun beekuu. Him jechuun immoo isa. I know him yoo jettan an isa nan beeka akka jechuu keessaniiti jechuudha. Nama tokko beekuudhaaf beekuu keessan nama kaanitti himuudhaaf I know him jettu isa nan beeka akka jechuudha. He kan jettu inni kan jedhutti yeroo hiikamtu. Him kan jedhu immoo isa kan jedhutti hiikamte jechuudha. I like him jechuu dandeessu bakka no jedhu kanatti jecha like jedhu gashitanii I like him yoo jettan nama sana ni jaallattu yookaan ni feetu akka jechuuti. I like him yeroo jettanii. Kanaaf him kan jedhu isatti hiikama jechuudha gara
afaan Oromootti. Egaa inni sadaffaa his kan jedhudha. Innis maal jechuudha? Isaa yookaan kan isaa. Wanta isaa ta'e tokko ibsuudhaaf kan nuti itti fayyadamnudha jechuudha. Fakkeenyaaf that is his jennee fakkeenyaaf phone yoo jenne that jechuun sana jechuudha. Sana wanta fuuldura keessan xiqqoo isinirraa fagoo ta'e tokko sana jettu. Wanta xiqqoo isinitti dhiyoo ta'e immoo fakkeenyaaf wanta xiqqoo isinitti dhiyoo ta'e this jettu. Isinitti dhiyoodha. Xiqqoo isinirraa fagoo taanaan immoo that jettu. That. Kun kanadha. Kana. This jechuun kana. Akka jechuuti. That jechuun immoo sana. Akka jechuuti jechuudha. This, that. This, that. That is his phone. Sun bilbila isaati. Akka jechuuti. Kan isaa. His kana kan fayyadamnu wanti tokko kan isaa ta'uu ibsuudhaaf jechuudha. Kan isaa ta'uu yeroo ibsu barbaannu his jenna. Fakkeenyaaf that is his house yoo jenne sun mana isaati. House mana. House mana. That is his house yoo jedhe sun mana isaati. Fakkeenyaaf mana tokko agartanii karaa irratti mana wayii takka agartanii manni sun kan isaati yoo jechuu barbaadan that is his house jettu. His kan jettu kun as keessatti maal agarsiisti? Isaa kan isaa jechuuti yookaan kan isaa abbaa qabeenyummaa agarsiifte jechuudha. His kan jettu kun abbaa qabeenyummaa kan eenyu kan isaa. That is his car yoo jettan fakkeenyaaf car konkolaataa sun konkolaataa isaati. Kan isaa yeroo jechuu barbaadan his jettu jechuudha. Egaa he, himii fi his kan jedhaman kana dhiiraaf fayyadamna. Akkasitti gargar baafadhaatii kilaasii kanaaf qabadha. Mee jecha gara isa ittaanutti immoo haa dabarru. Oromia tiyo, sore ko sore et, oto nuti jiru, naftu bode et. Hair jechuu maal jechuudha? Hair ishee kana. Meenaa deebisi. Ishee hair. Okay, egaa hordoftoota keenyaa jechoonni itti aanan kana dura dhiiraaf kan ta'u dhiirotaaf he, himii fi his kanneen jedhaman sadan ilaalee jira. Amma immoo dubartootaaf maal jenna? Ishee yeroo jechuu barbaannu maal jenna? Kan jedhu adda baafannee ilaallachuudha. Inni afraffaa maal jedhaa? She jedhaa. She jechuun himoota Ingiliffaa garaagaraa keessatti gara kamitti hiikama? Isheen kan jedhutti hiikama. Isheen. Fakkeenyaaf she is a doctor. She is a doctor yoo jenne fakkeenyaaf maal jechuu keenya? Isheen doktaradha. Isheen doktaradha. Sheen kun ammas keessatti akkamitti hiikame? Isheen kan jedhu bakka bu'a jechuudha. She is a doctor. Isheen doktara. Fakkeenyi inni lammaffaa she is a musician. Musician jechuun immoo nama weelloo weellisu akka jechuuti. Isheen weellisuudha yeroo jechuu barbaannu she is a musician jenna. Dhiiraafis he is a musician jenna. He is a jenne musician. Dhiiraafis weellisaadha yeroo jechuu barbaannu musician jenna. She is a musician yoo jenne isheen weellistuudha akka jechuudha. She is beautiful. Isheen bareedduudha. Beautiful jechuun dubartootaaf bareedduudha yeroo jechuu barbaannudha. Dhiiraaf immoo maal jenna? Handsome jenna. Dhiira tokko bareedina isaa yeroo ibsuu barbaannu beautiful hin jennu, handsome jenna. Handsome jenna jechuudha. She is beautiful yoo jedhe isheen bareedduudha. Kanaaf she kan jedhu isheen kan jedhutti hiikama jechuudha gara afaan Oromootti. Inni shanaffaa
maal kan jedhudha. Ishee kana sirriitti adda baafattanii beekuu qabdu. Maaliif karaa lama hiikamuu dandeessi. Inni jalqabaa her kan jedhu ishee ta'uu ni danda'a. Ishee kan jedhuttis hiikamuu ni danda'a. Inni kan biraa immoo kan ishee yookaan abbaa qabeenyummaa agarsiisuudhaaf fakkeenyaaf dhiiraaf sila maal jennee turre his kan isaa akka jechuuti. His jennee dhiiraa fi dubaraaf immoo maal jennaa her jenna kan ishee yeroo jechuu barbaanne jechuudha. Mee fakkeenyota fudhannee haa ilaallu. Yeroo her kan jettu kun ishee akka jedhutti hiikamtu fakkeenyaaf namni tokko I know her. No jechuun beekuudha. Wanta tokko yoo beektan no jenna. I know yoo jettan nan beeka akka jechuu keessaniiti. No jechuun beekuu. No beekuu. Fakkeenyaaf now yoo ta'e kaa kana dhiiftanii now yoo gootan amma akka jechuu keessaniiti. Amma akka jechuu keessaniiti. Kaa yoo qabaate garuu no jechuudha. Inni immoo maal jechuudha? Beekuu akka jechuudha. I know her yoo jettan an ishee nan beeka. I kan jettu kun an kan jedhutti hiikamte jechuudha. I know her an isheetti hiikamte jechuudha. Herin isheetti hiikamte jecha kana keessatti. Hima fakkeenyaa inni lammaffaa do you know her? Do you know her? Ishee ni beektaa akka jechuuti. Nama tokko ishee ni beektaa jennee gaafachuudhaaf maal jenna? Do you know her jenna malee do you know she? Do you know she? hin jennu bakka kanamma bakka her jedhu kana she buusnee dubbachuun dogoggora jechuudha. Do you know her jenna. Ishee ni beektaa. Her kan jedhu kun amma gara kamitti hiikame? Ishee kan jedhutti hiikame jechuudha. Malee she kan jedhutti yookaan isheen kan jedhutti hin hiikamne jechuudha. Isheen kan jedhu kanatti hin hiikamne. Akkasittiin naa qabadhaa. Do you know her? You jechuun ati akka jechuuti. No jechuun beekuudha. Her jechuun immoo ishee akka jechuutti hiikama jechuudha. Her kan jedhu kun karaa lama hiikama isiniin jedheen jira. Egaa inni lammaffaa immoo kan ishee yookaan abbaa qabeenyummaa agarsiisuuf jechuudha. Abbaa qabeenyummaa dhiiraaf yeroo ta'u maal ta'a jennee his jennaa. Dhiiraaf kan isaa yeroo jechuu barbaannu his jennaa. Dubaraaf immoo kan ishee yeroo jechuu barbaannu heruma jenna jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya fudhannee yeroo waliin ilaallu sirriitti isinii gala jedheetiin abdadhaa. This is her house yoo jedhe amma namni tokko kun mana isheeti. This jechuun kana jenneerraa kana. This is her house. Her kan jettu kun amma akkamitti hiikamte as keessatti? Kan ishee akka jechuudha. This is her house. Kun mana isheeti. Abbaa qabeenyummaan mana sanaa eenyudha jechuudha? Isheedha jechuudha. So inni lammaffaa this is her brother. Brother obboleessa. Brother obboleessa. This is her brother yoon jedhe kun obboleessa isheeti. Kun obboleessa isheeti. Kan ishee akka jechuuti. Her kan jedhu ammas keessatti kan ishee jedhamee hiikameera jechuudha. Fakkeenyaaf akka sirriitti isinii galuuf her eyes yoon jedhe ija ishee akka jechuuti. Her eyes. Namni egaa ija lama qaba. Her eyes. Esiin kun maal agarsiisti? Ijoonni sun lama ta'uu isaaniiti. Eye yeroo jennu ija ta'a. Eyes yeroo jennu immoo ija namni ija lama waan qabuuf esiin kun baay'ina agarsiisti. Her eyes yoon jedhe ija ishee. Ijoota ishee hin jennu namni ija lama akka qabu beekamaadha. Ija ishee jechuudhaaf her eyes jenna. Her face fakkeenyaaf her face jechuun fuula namaa jechuudha. Fuula. Her face yoon jedhe fuula ishee akka jechuuti. Fuula ishee. Her face. Abbaa qabeenyummaa agarsiisus ni dandeessa jechuudha. Her kan jedhu kun. Kanaaf her kan jedhu ishee ta'uu ni danda'a. Kan ishees ta'uu ni danda'a. Hima nuti irratti dubbannu irratti hundaa'e jechuudha. Garaagarummaa ishee fi akkaataa ishee kana akkasittiin naa qabadhaa. Inni dhumaa hairs kan jedhu kana waliin ilaallaa. Inni kunis maal jechuudha? Kan ishee jechuudha. Heerii wajjin wal fakkaataadha.
bakka kanatti jechuudha. Her kan jedhamu akkamitti hiikne kan ishee jennee hiikne. Garuu garaagarummaan isaa maalidha? Her kan jedhuu fi hers kan jedhu yeroo heriin akka kan ishee jedhutti hiikamu jechuudha. Hers yeroo jennu fakkeenyaaf that is her phone yoo jenne maal jechuu keenya? Sun bilbila isheeti. Sun bilbila isheeti. Maqaa bilbila sanaa dhoofne. Maqaa bilbila sanaa dhoofne that is her phone jechuu ni dandeenya. Osoo maqaa bilbilaa hin dhayin kun kan isheeti yoo jechuu barbaanne immoo maal jenna? That is hers. Amma bilbilli as keessatti hin ibsamne. Maqaan bilbilaa hin dhaamne jechuudha. Otoo maqaa wantootaa hin dhayin kun kan isheeti jechuu yoo barbaanne maal jenna? That is hers. Ijaan yookaan harkaan qubaan itti agarsiisa. Kun kan isheeti. Yookaan ijaan nama tokkotti agarsiisa. Kun kan isheeti. Yeroo jechuu barbaannu hers kan jedhu kana fayyadamna. Garuu yeroo maqaa meeshaa sanaa yookaan maqaa wanta sanaa dubbachaa nama tokkotti himuu barbaannu her kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. That is her phone. That is hers jennee fayyadamna jechuudha. Akkuma my fi mine kan jedhu ilaalletti jechuudha. My kana biratti maqaa wanta sanaa dubbachuu qabna. Mine, it is mine yoo jenne kan kootiidha. It is my book yoo jenne fakkeenyaaf maqaa meeshaa sanaa dhahuu qabna jechuudha. Garaagarummaa ishee kanallee akkasitti qabadhaa jechuudha. Egaa hordoftoota chaanaala EFOTube barnoota keenya har'aa kana kanumaan goolabna. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Barnoota torbeedhaan guyyaa kamisaa fi sanbata guddaa yookaan guyyaa dilbataa isinii gadhiifamu hordofuudhaaf subscribe gochuu hin dagatina. Yoo viidiyoo kana jaallattanis like gochuu hin dagatina. Yaada keessanii fi gaaffii keessanis comment naa godhaa jechuudha. Barnoota keenyaarraa kanumaan goolabna. Kilaasii keenya ittaanu keessatti haga wal agarruutti kanneen har'a barattan irra deddeebi'aa shaakalaa maaliif afaan haguma shaakalleedha kan barru jechuudha. So don't forget to practice and take care.